Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Hunduun jaallata waamee maqaa keeti Gabriel siin jedhee ayyaana qabeetti galataaf burraaqee ulfeessaa beeti garaa koo ati dhufuun ulfina akkamiiti. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Guutuutu himamaa rakkootu furamaa jedhaa miidhagsuuf seetu waamamaa beektuu hir'uu namaa rakkoon siin furame daandiin bahaa biiftuu karaa keen argame. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Gaarummaan kee addaa hundaaf garaa laafta kanaafu gochaan kee abbaatiin fakkaata lubbuus ni oolchita beelaa iseef fayyiste haadha kennaa addaa deeksiyoo siif kennite. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Waa'ee kee raajanii warri qulqulloota galmeen jireenyaas maqaa isaanii baata Daawitiif Isaayyaas maqaa kennaa data deessee kan nuuf laatte Yesuus jiraata. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Ergamootaan olii kennaaf ulfinni kee bultoo Waaqayyooti menjeeru akki kee abidda waaqummaa akkamiin dandeesse nagaan siif haa ta'u haadha uumaa deesse. Nu kakaasee kan nu jalqabsiise nu jalqabsiisees kan nu xumursiise Waaqayyo Abbaaf galanni haa ta'u. Kadhannaa fi gargaarsi haadha keenyaa qulqulleetti dubroo Maariyaam hunduma keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.